Mama. Ayo. Imma. Dede. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee armaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Heloma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee? Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu humna dhuftaree. Dhaggeeffatamtu dhageessifattu arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Hayyee baga yaadannoo ayyaana du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2017 isin geessiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sa'aatii 10:00 hanga sa'aatii 12:00 kan isinii wajjin turru jechuudha. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee AMN FM 96.3 irratti kan isin bira ga'u sagantaa haadha maatiiti. Sagantaan haadha maatii keenya har'aa tokko jedhee jalqabeera. Baga ayyaana yaadannoo du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin geessan jenna. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumtuu bakka jiranitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Jalbultii irratti kan nuti argamnu egaa guyyoota 3 kanaaf walitti fuunee ayyaanota kabajaatu kan nuti jirru. Biyya keenya keessatti haala garaagaraatiin ayyaanni kun kan inni kabajamu bakkuma jirtan teessanii ayyaanaafis qophaa'aa kanneen dhaggeeffataa jirtan marti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hiyoobii miidiyaa for all AMN FM 96.3 waliin ta'uudhaan sagantaa kana simbiraan gahaa turraa. Egaa isinis yaada keessan nuuf kennaa, nu faana turaa, nu faana jiraachuu keessan nutti himaa isiniin jenna. Sagantaan keenya haadha maatii yeroo hundumaa dhimmoota haadhaa fi dhimmoota biyyaa, dhimmoota hawaasummaa, fayyaa, dhimmoota garaagaraa qabanneetu kan isin bira geenyu. Nu wajjin jiraachuuf dhaggeeffataa jiraachuu keenya SMS keenya 8288 akkasumas tooraan bilbilaa keenya duwwaa 1171 duwwaa 84 akkasumas duwwaa 1155 irratti yaada keessan nuuf qoodaa nu faana turaa. Yoonaas Mangashaatiif Isqeelaa argawu sin faana jirraa. Ammallee nu faana turaa isiniin jenna. Ammallee irra deebi'uudhaan baga yaadannoo ayyaana du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 jala bultii isaa geessan isiniin jenna. Sagantaan keenya qophiilee baay'ee of keessatti qabatee jira. Akkuma kanaan dura dubbataa turre jechuudha. Seenaa jiraatamee akkuma kana immoo ogeessi maal jedhee fi xalayaa biyya koof kan jedhu kana keessattis xalayoonni keessan barreeffamee kan isin bira ga'u ta'a. Kanaaf egaa gidduuttis immoo odeeffannoowwan garaagaraas kan isin biraan geenyu ta'a. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti qophiilee keenyaattis nurraa addan bahinaa isiniin jecha gidduu kanatti dhangaawwan qabannu kana mara kan isin biraan geenyu ta'a. Amma jalqaba irratti jechuudha kan nuti kallattiidhumaan biraa geenyu gara seenaa jiraatameedha. Seenaa jiraatame immoo dhageenyee booda irratti kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan Hiyoobii miidiyaa for ooliin qophaa'ee karaa FM AMN 96.3 kan isin bira ga'u sagantaa haadha maatii wajjin ta'uu isin jenna. Amma kallattiinumaan gara seenaa jiraatameetti isin dabarsina. Maqaan koo Mastuu Dabalaan jedhama. Gaa'ela keessaa waggaa 16 isa kanaan kan hin jiraadhe jecha. Waggaa 16 jiraadhe amma jiraannetti immoo Waaqayyoof haa galatu haala nagaadhaan gammachuudhaan olii galaa ol kabajaa ol jaallachaa kan mammaatti turre. Abbaa warraa wajjin baay'ee olii gallaa baay'ee ol jaallanna ol dhageenya ol kabajna. Innis nama Waaqayyooti waan ta'eef rakkoo adda ta'e rakkoo biraa hin qabnu. Baay'ee ol jaallanna ol kabajna rakkoo addaa hin qabnu. Fakkeenyaaf nuyi amma erga gaa'ela raawwanne waggaa 16ffaa keenya. Haa ta'u malee yoo nama biraatti illee tolu baate baay'ee nu kan nutti tolu amma har'aatti dhimma kanaan ol ilaalchisee kan wal qabatu mudannoon tokko hin turre. Nagaa jira, jaalala jira, yeroo baanu yeroo gallu fuula ifaatu jira. Amma ammaatti daa'ima hin qabnu jedheera. Daa'ima qabaachuu dhiisuun keenya nagaa keenya waan sarbuu hin qabu. An akka kootti ijoolleen bu'uura gaa'elaati jedhee hin fudhadhu. Sababisaas isaan lama miti foon tokkodha. Sagalee Waaqayyoo waan ta'eef isaan tokko ta'uu isaanii keessa isaan gidduudhaati yoo jaallatee kennuu danda'a
waaqayyoo yoo dhiises dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee ijoolleen bu'uura gaa'ilaati jechuun danda'u. Jaalala jara sana lamaan irratti hunda'a bu'uurri gaa'ilaa. Jaalala isaan jara sana lamaan gidduu jirudha malee daa'ima dhabuuf argachuun gaa'ila sana dhaabuus hin danda'u diiguus hin danda'u. Ani akkas jedheeti kan hin amanu. Eebba dabalataaf jecha gaa'ila jalqaba yookaan immoo tokkoof tokko isa waaqayyoo olitti dabale sana diiguun yookaan yaada mufachiisaa gidduu gashuun gaarummaas miti kun. Turtii waggaa ammaa kanaa keessatti akkamittiin turtanii yoo jettanii amma saharraa kanattiyyuu daa'ima hin qabnu kan ofii keenyaa jecha garuu nagaan keenya guutuudha jaalalli keenya guutuudha daa'ima dhabuu keenyarraa kan ka'e wanti fuula olitti badamoo amalli garaagaraa mul'atu tokkoyyuu hin jiru hammarraatti. Dhiibbaa kan biraan irratti geggeessine hin geggeessa sedhee yaadu. Gara fuulduraattis waaqayyo kennuu danda'a dhiisuu danda'a. Kanaaf ammas geggeessaan jiru dhiibbaan irratti boris nurratti hin geggeessu. Sababii isaa nuu galeera beezinsa jalqabbiin jaalalli saba karaa sanaan daa'ima argachuu irraatiin wanti dabalamaa dhufu yookaan wanti irrachaa dhufu waan kan jirre nuu galee. Fakkeenyaaf gaafa gaa'ila keenya raawwanne ati mucaa yoo argachuudhaa baattee ani sijjin hin jiraadhu jedhee waadaa akkasiin qabu. Anis gama kootiin mucaa yoon sirraa argachuudhaa baaddee siifaan hin turu jedhee waadaan akkasii hin turre. Isa kaminni kabajamuun irra jiraatu kun namni ofiisaatiin waan hojjetatu miti. Waaqayyoodha kan kennu waaqayyoodha kan dhiisu. Abbaan kennaa waaqayyoodha waan ta'eef. Barumsa ta'ee barumsa keenyaan guuttanna miti. Dandeettii addaa waan argannu tokkoyyuu hin jiru. Namni yookaan immoo gaarummaa ofiisaatiin wanti isaaf ta'u hin jiru. Akkasumatti waaqayyoo tokkoof tokko isaan lamaan gidduutti barbaadeera yoo ta'e hin kennaa hin barbaanne yoo ta'e hin dhiisa. Nuyi namoota malee waaqota miti. Waaqayyo immoo yoo barbaade hin kennaa dhiisuuf yoo jedhe hin dhiisaa maaliif akkas ta'e jechuu hin dandeenyu waaqayyo. Namni tokko immoo qabeenya isaa akka isatti tole gochuu danda'a. Qabeenya isaa kaawwachuus danda'a ittiin hojjechuu danda'a. Nuyi qabeenya waaqayyooti waan taaneef kan ofii keenyaa miti. Kan ofii keenyaa waan hin ta'iniifi baay'eema wanti mataa nu dhukkubse yookaan immoo humna keenyaa ol ta'e akka asii ol waaqa irratti dubbannu nu kakaasu tokkoyyuu hin qabu. Ta'uus qabadee yaadu nama waan taaneef. Kan biraa baala kamittiin amma sana turuu dandeesse jechi hin jiru kan jedhamuuf jechi jiraachuu danda'a. Ammarraayyuu hin jiraata. Firaanis hin jedhamaa alagaadhaanis jedhamuu danda'a. Warra waaqa beekaniinis hin beekneenis namaan jedhamuu hin danda'ama. Kuni dandeettii ayyaana waaqayyo namaa kenneetiin darbamuun hin danda'ama. Kana yeroo jennu horri qabaatanii jedhan suni waan nama gaarii ta'aniif yookaan immoo waan nama ciccimoo ta'aniif wantichi hin kennamneef waaqumatu kennaa tolaati waan ta'eef waaqumatu isaaniifis kenna. Isa dhiise kanas waaqumatu ofiisaan dhiise. Kana gidduutti garuu namni akkasumatti fumaa yaada ijaarsa hin taane yaada namni irraa baratu tun ta'e madaa'u dudubbata kun immoo yaada gaarii eenyuufiyyuu gaarii miti. Fakkeenyaaf namoota yeroo ta'anii haasa'an illee yeroo maaliillee walumaa gala ilaalchittiin nama dhala hin qabne tokko ilaalanii fi nama dhala qabu tokko ilaalan tokko miti. Hawaasuma gidduuttiyyuu tokko miti. Kun jijjiiramuu qabasiitu jijjiiramees gaariidha. Waaqayyo dhala kennee dhalaanis si kabajee kabajus dhowwatees asalphisuus isa kabajees ofiisaaf kabajee isa salphisees kanuma isaati. Kanaaf sana kee waamti nu gasheeyyuu hin jiru. Namooti akka abaarsaatti kan fudhatan jiru. Isheen abaaramtuudha yookaan immoo isatu abaaramaadha yookaan zarii isaati akkasii waan baay'ee haasaa namni ga'a. Annaa kanaafi sanalleetu baay'ee jechi kunillee dhiifame utuu hafe maaliif isattiin jedhamuufis ijaarsa miti isa jedhuufis isan fayyadu. Lamaanuyyuu hin fayyadu jechichi. Kanaaf utuu dhiifame gaariidhaan jedha. Kana maatiin rakkoo hin qabnu baay'ina hin jiruyyuu gama sanaanii jechi adda ta'e nutti dhufee wanti sammuu keenya yookaan nuu gaddu malee achi as dhiibbaa addaa waan gama kunis gama isaaniis dhiibbaan geggeeffamee hin jiru. Akka kan biraatti garuu maatii alatti jechi jedhu yeroo guyyaa tokkoon dhaga'e kana kallattiidhaan utuu hin ta'in al kallattiidhaan jira miti wanti naanneessi ga'u tokko. Waan akkasiitu ture amma jooma bifa kee sitti tolee illee gammaddee illee fuula kee mul'ate illee
maal gammaddimmaa maaltu ishee gammachiisa maaltu itti toleeti amma akkas jedhamutti kun kallattiin nageetu hin ta'in alkallattiin akkasiin waaqayyoo dhiisuu fi rakkoon qabu inni irra darbe maaliif hin jiraata yooti baay'ee gammadde maaltu ta'ee fi maaltu itti toleeti gammaddee yooti immoo bifi kee gadi jedhee maal jette kana keessa jirti kanaaf akkas taatee kana lamaan gidduu jiru jarri kun waan sidii kanaaf waaqayyoof haa galatu hunduma isaarra isa namni jedhus miti Kiristoos inni jedhu baay'ee hunduma isaarra yaada guddaadha ani isa kanatti hin gammada jajumsa namaas miti tuffii namaas miti inni keessa kootti jabeessee qabadde yookaan gaa'ela koo kabajee jiraadhu jalqaba tokkoof tokko sagalee waaqayyoo jedhu isa kabaje isatti kan inni qabadde ittis gammadee jiraadhu jechaadha. Mucaa kan ofii argatan qofatu hin taane guddisuun barbaachisummaa qaban jedha guddisuunis daa'ima sababi isaa kan abbaa haadha hin qabne bakkee irratti gaggataman jiru waan ta'eef isaan kunillee guddatanii bor biyyaaf ta'uu danda'u akkaataatti itti guddistee fi gara itti qajeelchitee guddisteedha nama gaarii kan godhu kanaaf amma har'aan haadha kun sababi isaa mucaa dhalatee guyyaa 2 kan hin fudhadhe. Kanaaf mucicha durumayyuu karoora keenya ture waaqayyoo dhala nuu kennes akkasumatti tures daa'ima hamma dandeettii keenya hamma humni keenya danda'e 2 ta'e 1 ta'e ijoolleen guddisna kan jennu karoora qabna turre kanaaf kun immoo mucaa dhiiraa bareedaa akkamiin guddisaana amma ji'a 3 fixeera. Buufata fayyaatiin fudhadhe haaluma seera qabeessaatiin kan fudhadhe jechaadha mootummaan kan beeku bifa sanaan kan fudhadhe amma guddisaan jira. Egaa dhala dhabuu jechuun yeroo baay'ee saayinsiidhaan kan deeggarame hin ta'in aadaadhaan inni dhiirris yeroo dhabu ishee dubartii yeroo dhabdu dhiibbaan jara lamaan gidduu jiru gara dubartootaatti kan inni deebi'u dubartoota jechaadha naannee isheedha kan ittiin baay'inaan ammeeffamu haa ta'u malee gama isheenis haa ta'u gama isaanis haa ta'u wanta akkasii uumamuu danda'a garuu innis jaallatee mudannoo kana hin arganne isheenis mudannoo kana jaallatteen fudhanne jarri kun lamaanii. Sababa kanaaf kan ta'e tokkummaa isaanii diigamuu qabuun jedha. Innis namuma guutuudha. Isheenis namuma guutuudha. Hojjetachuun immoo hin danda'an lachuuyyuu. Uumaman malee carraa kanatu nu mudataa. Poroosesii kana keessa yeroo sadarkaa gaalaarra geenyu kanatu nu mudataa. Kana taana jedhanii karoora akkasiin qaban. Bakka akka nama tokkootti hin guddatanii sadarkaa gaa'elaa gahanii gaa'ela isaanii raawwatanii inni nama biraaf ta'e immoo isaaniif ta'uu hin dandeenye. Kanaaf jecha jarri kun holiikuu yookaan eebba ganama waaqayyo isaan eebbise gaa'ela olitti dhufe sanaa diiguu gaarummaa hin qabuun jedha. Keessumaa namooti baay'inaan gara dubartootaatti jecha baay'isu waan ta'eef kanallee qusatanii yookaan utuu dhiisanii maaliif gara lamaanuutiin rakkoon jiraachuu danda'a. Gara lamaanuu rakkoo jiru sana immoo waan jarri kun hin beekne waan ta'eef ba'aa nama baachisuun gaarummaa hin qabu har'a baanii jedha. Gaariis miti. Dhiisanii gaarii. Asumaan dhaamsannaamu jara rakkoo akkasii qaban kana yoo isinii danda'ame kadhadhaa fi jajjabeessaa manni isaanii akka diigamu utuu hin ta'in akka ijaaramu gochuu yaala. Kana achi isaaf ishee gidduu galuudhaan jecha itti daddabaluudhaan manni sun akka diigamu hin godhina. Dhaamsannaamu kana. Tarii immoo namooti mudannoo akkasii keessa namooti jirtan immoo baay'ee laphee keessan dadhabsiistanii. Waaqa irrattis kaatanii ofirrattis namarrattis ka'uurra keessumaa abbaan manaadha manaarratti ati manaammoo abbaa manaarratti ka'uurra jalqaba waadaa isattiin seentanii walitti dhuftan sagalee waaqayyoo haadha manaaf abbaa manaa tokko gaa'ela tokkotti beeka waan ta'eef isa ilaalaa isa kabaja daa'imni 5-10 olutu argattaniis wanti addaa isin addunyaa kanarratti hojjettanii hin jiru sababisaa kan waaqayyooti tu guddisaniif waaqayyoof guddiftu. Gaafa 60 yookiin 70 geessan keessaa deemtu ijoollee kana qabattanii ol baatu miti. Akkuma nama tokkotti guddistanii biyyaaf ofii isaaniif yoo baay'ate waldaa kiristaanaaf kanaaf gootaniiti sana kan isin deemtan kanaaf isinillee yoo dandeessanii daa'ima biraa fuudhaa guddisa. Humni keessan hin dandeenye taanaan olii keessaniif nagaa buusaati waaqayyoon duratti nagaa ta'aa jiraadha. Nagaa jaalala tokkummaa. Akkasittiin fayyummaa keessaniif illee dhiibbaa qaba. Kana yeroo baay'istan yeroo kun ciqiciqii waan akkasii yeroo dhufu dhibeen dabalataa duukaa dhufa waan ta'eef kanallee olii keessaniif egaa akka jiraattan dhaamsa isinii dhaamaa. Mama.
Harmee. Akkoo. Mammaakuu. Harmee. Ayyoo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Hayya dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan qophii haadha maatiitii Yoobii Miidiyaa for All AMN FM 96.3 waliin ta'uudhaan kan isin biraan gahaa jirudha. Seenaa jiraatamee dhaggeeffannee deebinee harmee dhala dhabuudhaan rakkooleen garaagaraa irra ga'ee ilaalchawwan hawaasaa wajjin wal qabsiisanii yaada hedduu nuu kaasanii jiru. Egaa biyya keenya keessattis akkasuma akka addunyaatti dhala dhabuun yookaan maseenummaa kan nu jennu rakkoolee garaagaraa yeroo ammaa addunyaan mudataa jirtudha. Kunis saala lamaan irratti kan uumamudha. Kana irratti hubannoo gadi fagaataa ta'e yookiin immoo gadi fageenyaan hawaasi hubachuu kan qabu dhimmoota garaagaraatu jira. Kana irratti nus waa muraasa jechuu barbaanneetu har'a seenaa jiraatame tokko isin biraan geenye jirra jechuudha. Kanumaan wal qabatee addunyaa kana keessatti rakkoo gaa'ela hiikuu keessaa tokko kan ta'e gara 26 kan qabatee jiru jechuudha. Maatii lamaan gidduu yookaan ijoollee dhabuudha. Addunyaa irratti wantoota baay'eetu amma fakkeenyaa fi sababa dhabdummaa kan ta'an wantoota garaagaraatu jira. Kan uumamaa jira. Kan saayinsiin immoo qoratee bira ga'e karaa saayinsii wantoonni bira ga'an ni jiru. Kanaan wal qabatee sababa dhabdummaa keessumaa dubartoota irratti mul'atan dhabdummaan maaliif dubartoota mudata kan jedhu irratti odeeffannoo muraasa isin biraan keenya fakkeenyaaf maal jedha saayinsiin gama saayinsiitiin jechuudha. Wal madaaluu dhabuu hormoonii yookaan wal madaaluu dhabuu hormoonii jedha saayinsiin jechuudha. Karaa biraa immoo jeequmsa sirna uumamaa yookaan evolutional disorder isa jedhamu jechuudha. Jeequmsa karaa sirna uumamaa kan dhufu dubartoota irratti akka dubartoonni daa'ima hin godhanneen godha jedha. Inni biraan cufamuu ujummoo filooppiyaan yookaan blocked fallopian tube jedhama afaan ingiliziin akka jedhu. Fakkeenyaaf sababa dhibeewwan garaagaraatiin ujummoon filooppiyaanii kun cufamee sanyiin dhiiraa fi sanyiin dubartii akka wal bira hin geenyee fi daa'imni gidduutti akka hin uumamne kan godhu keessaa dhibeen yoo mudate sababa kanaatis hin jedha. Inni biraan sababii umurii jedha. Fakkeenyaaf dubartoonni tokko umurii waggaa 35 ol taanaan carraa ijoollee godhachuu isaanii gadi adeemaa jechuudha. Fakkeenyaaf dafanii gaa'ela godhachuu dhabuuni dafanii gaa'ela godhachuu dhiisuun jechuukooti ijoollee akka hin arganneef illee sababa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni yeroo dheeraa barumsa irra ture iddoo wantoota garaagaraa irratti yeroo isaa dabarsee umurii waggaa 40-45 booda yookaan 35 booda gara gaa'elaatti yoo dhufe carraan ijoollee argachuu isaatii gadi bu'aadha waan ta'eef keessumaa dubartoota irratti carraan dhabduu ta'uu isaanii ni jiraata jechuudha. Inni biraan immoo haala jireenyaa yookaan araadaan wal qabatee fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee alkooliiwwan garaagaraa dhuguu baay'isanii akkuma kana immoo waan akka tamboo aarsuudhaan beekaman akkuma kana nyaata wal madaalaa nyaata madaala isaa eeggate dhabuun kunis dubartoonni akka isaanii dhabdummaadhaaf saaxilaman nama godha jechuudha. Kana qofas immoo miti kan dhiiraas jira. Dhiirris egaa dhala dhabdummaa keessatti dubartii hawaasa keenya keessatti yeroo baay'ee kan nuti jennu dhalan godhanne isheen jedha hawaasa keessumaa ishee dubartiitti kan inni murteessu. Dhiirri immoo dhala dhabuudhaafis sababoonni saayinsiidhaan qoratamanii bira ga'an jiru. Inni kun azoospermiyaa jedhama. Sanyiin dhiiraa yookaan spermiinii dhala baata yookaan sanyii baata. Rakkoon sanyiidhaan daddarbudha. Yeroo baay'ee kun warratti kan darbudha. Dhiirri uumamaan ispermii hin qabne akka jirudha jechuudha. Sababoota qaba kunis fakkeenyaaf akka qorannoo gaggeeffametti jechuudha. Maseenummaan dhiirotaa yookaan dhala dhabuun dhiirotaa kun baay'ee dabalaa akka jirudha. Qorannoo bara 2022tti maxxanfame tokko kan agarsiisuuni. Sababni kun baay'inni sanyii kormaa dhiirotaa haala saffisaa ta'een akka hir'ataa jirudha. Waggoota 50 darban keessaa lakkoofsa sanyii kormaa dhiirotaa 51 akka hir'atedha qorannoon kun kan agarsiisu. Ragaan kun egaa Israa'elitti yuunivarsiitii Hibruu yuunivarsiitiidha. Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Siina Maawunteen Meedikaal Skuul jedhamu irratti qoratame jechuudha. Qorattoonni kun akka argatanitti dhiironni waggaa 50 kana keessatti yookaan waggaa 50 asitti sanyiin kormaa waggaa 50 dura ture dhiirri oomishuu fi kan nama oomishuu garaagara akka ta'edha. Fakkeenyaaf miliiliitirii tokko keessa sanyiin kormaa dhangala'aa spermii jechuudha. Miliiliitirii tokko keessa sanyiin kormaa wal hormaataaf ta'u waggaa 50 dura 101 akka ture
miliyoona 101 akka turedha. Amma kun miliyoona 49 kan gassiqedha. Lakkoofsi xiqqaachuu qofa osoo hin taane immoo qulqullinni sanyii kormaa hanqaaquu dubartii wajjin wal argu kun waggoota 10 as immoo xiqqaachaa jira ammas jedhaniitu jiru. Kan nama dhibbu immoo kun sanyiin kormaa kun dhiirota xiqqaachuu qofaa isaati. Sanyiin kormaa dhiirotaa kun xiqqaachuunsaa gaaffii hedduu kaasee jira. Walumaa galagaa qorannoon kun kan agarsiisu dhala dhabdummaan dhiirotaa dabalaa akka jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf kun sababoota akka fayyaatti isaan keessan furdachuun dabaluu jechuudha. Dhiironni baay'ee furdachuu isaanii seelonni sanyii kormaa haala miidhamaniif isa saaxilaa jira. Araadii akkumatti dura kaaftee jira. Dhibeewwan saalquunnamtiidhaan daddarban jira. Fakkeenyaaf koompitara yeroo fayyadamnu gudeeda keenyarra kaa'annee fayyadamuun illee agarsiiftuu dhala dhabuu dhiirotaati. Sirni indokiriinii dhiphachuu isaati. Kun qaama keenya keessaa sirni indokiriinii jedhamu xannachoota akkasumas neetwoorkii caasaa qaama keenyaa sirna qabateedha. Sirni kun wantoota summaa'oo ta'aniin indokiriinii kanneen jeeqaniin sanyiin kormaa irratti dhiibbaa kanneen uumanidha jedhaniitu jiru jechuudha. Kana dabalatee wantoonni nuti duratti kaafnee abbaarraa hirmatti sanyiidhaan darba wantoonni jennee qorannoodhaan mirkanaa'aa waan jiranii fi hawaasi keenya ilaalcha kana baruun dhala yeroo dhaban eenyudha ishee durbaa bira moo ishee dubartii bira moo sadhiiraa bira jira rakkoon keenya jedhanii garuma ogeessa fayyaa dhaquutu murteessaadha jechuudha. Ayyee kanumaan wal qabatee amma fakkeenyaaf dubartoonni biyya keenya maaliif dubartiitu da'a waan ta'eef dubartiitu karaa dubartii daa'imni gara dachee kanaa dhufte waan ta'eef dubartiin tokko yoo tarii abbaa manaa ishee bira rakkoon jiraate dhalan godhattu ta'ee arrabsoo garaagaraa hawaasa keessaa adda baasuu bineensaan illee wal fakkeessanii maqaa irra kaa'utu jira kun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a maaliif fakkeenyaaf maal jedha saayinsiin kan dhiiraallee dhiirrillee ijoollee godhachuu dhiisuu danda'a rakkoon isa biratti uumamuu danda'a kanati jette kan amma kaastee keessa fakkeenyaaf hangi ispeermii dhiirrii dhangalaasu sun yoo hangisaa yoo xiqqatellee kun rakkoo biraadha waan ta'eef akkuma kana immoo hormooniin kun akkuma kan dubartis yoo wal madaaluu dhabe dhiibbaa uumuu kan dhiiraas hormooniin isaas yoo wal madaaluu dide yookaan imbaalaans hormooniyaal isa jedhamu kun yookaan uumamu ta'e innis dhiibbaa biraadha akka carraan daa'ima godhachuu isaatii gadi bu'aa ta'a miidhamuun qaama hormaataa dhiiraallee sababoota kana keessaa tokko fakkeenyaaf qaamni hormaata dhiiraa yoo rukutame yoo miidhame yookiis dhibee garaagaraatiin yoo miidhame carraan inni itti ispeermii yookaan kan daa'ima ta'uu dhangala'aa daa'ima ta'uu danda'u sana maddisiisuusa baay'ee gadaana waan ta'eef rakkoo kanaan illee uumamuu danda'a. Uumamaan jiraachuu danda'a. Uumamaan namni dhiirris ta'ee dubartiinis kan uumamaan daa'ima godhachuu kan hin dandeenye uumamaan akka jiru ni ka'a. Haala jireenyaa jechuun akkuma sila jinni kan akka alkoolii maal sila haasofne sun hundumtuu rakkoo hamaa ta'uu danda'a waan ta'eef egaa. Abdii walirraa kutachuu miti. Abdii walirraa kutachuu miti kun immoo bu'uura gaa'elaa ta'uu hin qabu jette amma seenaa jiraatame keessatti kan nuti hubanne haati amma waa'ee jireenya ishee dubbattee waggaa 16 ol gaa'ela keessa kan turtee fi dhiibbaa abbaa manaa ishee osoo hin taane dhiibbaan alaa guddaan akka jiru hawaasa bira dhiibbaa guddaan akka jiru hawaasni immoo waan isa ilaallanne keessa galee gaa'elli sun akka diigamuuf illee wanti isaan yaalan jira garuu isaan jaalala lamaanuu jaalala waliif qabu waan ta'anii waan walii galanii fi isaan ijoollee waaqatu kennaa waaqatus fudhataa ishee dhalates kan guddisu waaqayyoo yoo waaqni guddisu ta'e hin guddattu ijoolleen kan dhalatte iyyuu kanaafiyyuu jedhaniitu akka kanatti of jajjabeessanii gaa'ela isaanii keessa jiru isaan kun egaa akka fakkeenyaatti warra fakkeenyummaa gaarii qabanidha malee kanneen sababa kanaatiif gaa'ela isaanii hiikanii kanneen of ajjeesan kanneen rakkoo hamaa keessa jiran hedduutu jiru jechuudha kun maalirraa kan ka'eera karaa hawaasaarraa kan dhufe hawaasni dhiibbaa bakkeedhaan waan irraan ga'uuf kanaan wal qabatee rakkoo akkasii jira jechuu barbaadeen. Odeeffannoon humna jedhama yeroo baay'ee jireenya keenya yeroo gaggeessunutti odeeffannoowwan fayyaa nuti fudhannu qabnu ogeessa fayyaa deemnee yeroo asoosiifnu jireenya keenya kanneen jijjiiranidha. Takka takka callifneedhuma kana ta'e fedha rabbiiti jennee dhiisuurraa furmaatawwan kan nuti argannu jira keessumaa maseenummaa wajjin wal qabatee inni dhiiraa akkuma dura kaafne. Kan dubartootaa kallattii garaagaraatiin yaalli jira dhiironni yeroo baay'ee dhaqanii dhimma kana dooktara haasofsiisuu irratti saalfachuutii malu. Kanaaf dooktarii bira dhaquun gaariidha. Vaayitaaminiiwwan garaagaraa fudhataman jiru yaala baqaqsanii wallaanuutiin akkasumas qorichoota fudhatamanii ittiin fayyan illee jira waan ta'eef gama ogeessaatti deemanii furmaata barbaaduun gaarii akka ta'e himna jechuudha gabaabumatti egaa dhiirota qofa miti isheen illee.
aadaa keenya keessatti yookaan immoo haala tokko fakkeenyaaf maseenummaa dura akkuma kaafne butaan ta'a. Yookaan paantii jedhamamti huccuu jalattuu fannu kana kan nama qabu uffachuun dhiirota akkamiidhaan haga maseenummaatti geessisuutti sababoota kanneen ta'an jiru. Kompiitara yeroo fayyadamnu of eeggannoon nuti gochuu qabnu ni jira jechuudha. Lakkoofsi isparmii xiqqaachuun dhiirota irratti qorannoo gaggeeffameen haala sodaachisaa akka jiru himnee jirra. Namni ji'oota 3 qoricha akka fudhatu taasisuudhaan kana fakkeenyaaf akkaataa nyaata isaa geddaruudhaan paantii qabullee uffatee babal'aasaa isa san qabne uffachuudhaan gorsa ogeessaa fudhatee namni sun akka dhala godhatu gochuun waan danda'amuu fi garuma ogeessaatti deemutu barbaachisaadha kan jedhu ogeessonni kan gorsa waan ta'eef kanarratti sirriitti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Egaa tibba kana immoo ayyaana mitiire. Kanumaan wal qabatee jechuun kanatama kaastee akkuma jirutti ta'ee kun kan nuti amma kaafne saayinsiidhaan kan jirudha. Saayinsiin akkas jedha. Saayinsiin wantoota amma waa irraa kaasuu yaadallee kanaafi wantoota dabalataa waan biraallee waan jedhu qaba. Kanarratti immoo namni tokko gara gaa'ilaatti gaafa dhufu ijoollee dhabuuf argachuun bu'uura gaa'ilaa ta'uu qabu jette isheen sila dubbistee kaafteetti waan ta'eef. Ijoollee argachuuf dhabuun bu'uura gaa'ilaan ta'u jarri kun gaafa walitti dhufan dhiiraaf durbi tokko gaafa walitti dhufan akka isheen mucaa godhachuufii dandeessu yookaan inni akka inni mucaa godhachuu danda'u wal madaalanii wal ilaalaniimti kan gara gaa'ilaatti dhufan waan ta'eef argachuuf dhabuuttis yoo ta'e bakka kamittiyyuu dhiirris durbis jechuu kooti sababa kanaatiif gaa'ila isaa diiguun qabu karaa hin barbaachifne deemuunis gaarii akka hin taane kaasuu barbaanne kan dhimma kanaa wal qabatee abbootiin amantaa yeroo walitti dhufan namoota wal fuusisan kana namoota gara gaa'ilaatti dhufan kana maal jedhu sababa kanaati jedhu kan jedhu irratti illee ogeessi maal jedhe keenya alanaa irratti kan irratti xiyyeeffannee abbootii amantaati jechuudha. Namni keessumaa. Naamusa jireenyaa keessatti amantaa isaa hordofaa waan amantaan isaa ajajuun gaggeeffama jechuudha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa akka kitaaba qulqulluutti yookiin macaafa qulqulluutti naamusi jireenyaa isaan qaban keessumaa dhala dhabuun wal qabatee waan jiru irratti ejjennoon kitaaba qulqulluu maal fakkaata kan jiru simbiraan ga'uu feenee gama fayyaatiin kana kaafneerra. Egaa waan kitaaba qulqulluu kuniif waan saayinsii baay'ee waliin gatu. Kanaaf isaanirraa isa dhaggeeffanneetu boodarra deebinee yaada keenyas yaada keessan isin nuuf qooddanis deebinee kan dhaggeeffannu ta'a. Ogeessi maal jedheedhaan hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi irra caalaatti guyyaa ayyaanaas waan ta'eef kana isaan ogeessi maal jedheedhaan abboota amantaa waan haasofsiifne qabna. Hordofaatii yaada keessanis nuuf qoodaa isiniin jennaa nu faana tura. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya baga yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos bara 2017 isin geessiniin jecha Yoobii Miidiyaa for Ooliin qophaa'ee AMN FM 96.3 irratti kan darbu sagantaa hadhamaatii keessatti wayitaa ogeessi maal jedhurra geenye jirra. Ogeessi maal jedhee keenya har'aatti kan nuti dhiyeeffanne jechuudha. Mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa waajjira teessoo paatriyaarkiitti miseensa garee hayyootaa kan ta'an luba Waasiyuun Andu'aalemii fi akkuma kana immoo kaadhimamaa Paaster Nagumaa Arga'uu waldaa Pirootestaantii irraa jechuudha. Bakka kanatti afeerrannee jirra. Dhala dhabuu yookaan dhabdummaa irratti manni amantaa isaanii maal jedhee barsiisa kan jedhu luba Waasiyuun. Gaa'ilumti kun eessaa argame? Bu'uurumti gaa'ilaa eeyurraati isa jedhu dursina yaada. Kunis maalidhaa? Waaqayyoo gaa'ila kana kan inni eeyyamee ofiisaati seera isaa tolchee kenne waa sadiifi. Tokko waaqayyoos akkas jedhee seera uumaa boqonnaa tokkorraa namni qofaasaa ta'uun irra hin jiraatu. Kanaafuu gargaartuu isaa kan taatu uumna jedhee cinaacha isaa keessaa akka baasee kitaaba lafa kaa'ee jira. Inni lammaffaa ejjarraa akka of eeguuf tokko godhee akkuma Paawulos nutti ergaa isaa duraa boqonnaa 7 irratti yeroo ilaallu utuu akka kootaatti natti tola. Garuu ejjaan akka hin gubanneef tokko fuudhaa jedhee eeyyame. Inni sadaffaan ciraa baay'isu gooftaa Ismaa'eel seera uumaa irratti baay'adhaa. Biyya lafaa guutaa jedhe. Inni itti aanu fuuti kun uuma jalqabu tokkoof tokko eda'ama waaqayyoo hafuuraallee tun ta'an eda'ama biyya lafaatti illee tokko baay'isu tokko ta'a. Kanaafuu abbaan manaati mana lama miti. Fuutii abboottan amantii attamitti fuusisu.
inni illee taa'u qaba. Attamitti fuusisu amma fuutii aadaadhaan jira waajjira bulchiisaan jira amma nuyi kan haasofnu garuu akka waaqoo kaa'etti attam maal fakkaata akka mana amantiitti dhugaa sa'uudhaa fi abbaan amantii maal jedhe waadaa gashaa lafa amantaa isaaniitti yeroo dhufan eenyulluu kana addaan qabadhee yaaduun tokkodha. Maaliif namni hundumtu waaqarraa uumame seerri fuudhaas immoo gaa'ilaa heerumuu fuusisuun fuudhuun waaqa biraa kenname waan ta'eef waadaa yeroo galtu jalqabatti utuullee warqee sana yookiin qubatti tuun kaa'iniin dura kaadhimachuu isaa tuun beekamaniin dura maal godha qeessin yookiin lubni maal jedha mucaa dhabde jedhee fayyaa dhabde jedhee birrii dhabde jedhee hin qallatte jedhee waadaan irra gale kana yoon hanqise sagalee waaqa mana amantaa fuulduraa baddee gali kun naa gaafatu akkatti wangeela qabsiisee kakachiisu kakata kun fuuta amma makka cimaa ta'e ibsa. Isheenis akkuma kana abbaa manaa koo har'a abbaa manaa koo godhee fudheera jaalladhee simadhee fudheera dirqama malee dirqama tokko malee kanaaf kana booda iddoo wajjin taane booda hin dhabee har'a argatee dheetti galee har'a fayyaa qaba jedhee horii qaba jedhee borimmoo horii dhabuu danda'a fayyaa dhabuu danda'a hundaa dhabuu danda'a hangaruu amma dhumaatti akkanarra jaalladhee itti heerume kana hangarumaatti wajjiran ta'a kana yoo hanqise immoo waaqayyoo etteetu kakatti miiseellee akkas. Maaliif isa booddee warqeen kun qubatti kan kaa'amu waadaa galuudha wajjin waaqayyoo wajjin kana booddee chaappaadha qalabati nu jennu sun warqeen qubatti walii kaan sun isheen ilaa waadaa sii galeera ati immoo waadaa naa galteetta kun du'a duwwaa garaagara nu baasa kan jedhuun akka itti mallatta. Kaadhimamaa Dooktarii Paaster Nagumaa Arga'uu. Hundi dura nuti dhimma gaa'ilaa irratti hubannoo gaa'ilaa laannaa jechuudha. Gaa'illi maali kan jedhu jalqaba namni tokko dambii yookaan seera waldichaa jiru keessatti nama gaa'ilaatti dhufu tokko jalqaba deemsuma waldaa keessaa ittiin namni tokko gaa'ilatti galuu danda'uun erga waldaatti beeksifnee booddee namoonni gaa'ila dhaabbatan sun gara gaa'ilatti dhufuudhaaf deemsatu dura deemamutu jira jechuudha. Inni tokko akka gaa'ila waliin dhaabbate namoonni gaa'ila waliin dhaabbate sun lamaan dhiiras ta'e dubara xalayaa barreeffatanii waldaa gaafatu waldaan immoo bu'uuruma sanaan kaatee hordoftee nama sana gaa'ilatti akka dhufu haala mijeessite jechuudha. Haala gaafa mijeessinu keessa namni tokko gaa'ila osoo seeniin dura barumsa gaa'ilaa waan jedhamutu dura kennama yoo xiqqate ji'a ja'aaf haala isaa ilaalame jechuudha. Barumsi nuti kennu macaafa qulqulluudha. Jalqabni gaa'illi akkamittiin akka jalqabee bu'uuruma sagalee waaqayyoo jalqaba seerumaa boqonnaa lamas ta'e gaafa laallu bu'uura addaamii fi waan akkamittiin akka walitti dhufanii ergasii booddamuu namoonni gaa'ila keessa turan eenyufaa akka turanii gaa'ila keessatti dhala namaa maaltu mudate immoo gaa'ila akkamittiin qabachuu qabna gaa'ila keessatti maaltu nu mudata waan jedhu irraa kaasnee gaa'ila xiyyeeffannaa dhimmi daa'imaa achi keessatti kan ilaalamu ta'a jechuudha. Kanaaf qoramsawwan gaa'ila keessatti nama mudatan keessaa tokko qoramsa daa'ima dhabuuti. Isa kanammoo akkamittiin namni tokko gaa'ila isaa yeroo bushatu yookaan gaa'ila isaa yeroo ijaarratu keessatti qoramsi kunuutti dhufe akkamiin keessa darba kan jedhamu barumsi kennamaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya macaafa qulqulluurra jira fakkeenyaaf namoonni kan akka dubartoota beekamoon 3 macaafa qulqulluu kan caqasu jechuudha. Kan akka Saaraa, Haannaa, haadha manaa Ilqaanaa akkasuma Elsaabeet kan jedhamu haadha manaa Zakkaariyaas jarreen kun hundumtuu qoramsa gaa'ila keessatti daa'ima dhabuudhaan qoramuutu ture. Isaan kana macaafa qulqulluu waa'ee isaanii maal jedha kan jedhuun sagalee waaqosarra dhaabbatee namni akka jajjabaatuuti gorsina jechuudha. Luba waasiiwwan. Namooti mucaa dhabne jedhanii dhala dhabeedhanii isheen karaa isaan mucaa dhabe. Garbaan darbeeruma inni immoo karaa isheen dhabe nan fuudha jedha taanaan Milkiyaas 2:15 ulaallu maayidha waaqayyo jireenya hafuuraa tokko godhee isinii kennee ture miti yoo kanaafuu hafuura sana hafuura qulqulluu isinii kenname sana eega eenyullee haadha manaa ijoollummaa isaati hin hiikin hin gowwoomsin ani garaagara bahuun jibbaateedha. Deebi'anii waadaa kana gananii dhugaadha waaqayyo hin dheekkamas hin gaafatas. Fakkeenyaaf yeroo har'aa kana rakkoo gaa'ila hiikuu keessaa tokko kan ta'e dhala dhabdummaadha. Namoonni baay'een dhala waaqayyoo akka kennuutti hin lakkaa'an. Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa ergii gaa'ilatti dhufanii booda abbaan manaa yoo carraa dhala godhachuu qabate isa bira rakkoon hin jiru ta'e haadha manatti sana hiikee karaa biraa yookaan immoo karaa biraa deemee daa'ima godhachuu barbaada. Haati warraas yoo rakkoon akkasii abbaa warraa ishee bira jira ta'e bifuma wal fakkaatuun karaa ittiin daa'ima argattu barbaadde jechuudha. Isin akka waldaa kiristiyaanaatti namoota sababii akkasiitiif gaa'ila diiganiif maal jettuumme? Kaadhimamaa Dooktarii Paaster Nagumaa Arga'uu waldaa Pirootestaantiirraa. Namni gaa'ila akka diiguuf kan dhaabbatus kan godhu bu'uura inni amantaa kiristaanaa keessatti hubannoon waa'ee waaqayyoo qabudha. Tokko gaa'illi kan irratti hundaa'u jaalala. Jaalalli immoo bakka hundumaa gahaa waan hundumaaf bu'uura. Kanaaf jarreen walitti dhufan sun jaalalli isaanii guutuu taanaan dhimma gaa'ila diiguu gama sanatti hin deeman jechuudha. Gara sanatti kan deeman yoo ta'an garuu gaa'ila keessatti daa'ima kan kennu waaqayyoodha jennee amannaa sagalee waaqayyoos akkasuma jedha dhugaadhas. Innichi daa'ima argate ofiin hin arganne
inni daa'ima dhabees sababa dadhabina isaatiif hin dhabne. Lachuu kennaa waaqayyooti sagalee waaqayyoo irraas akka faarsaa 127 irratti daa'imman kennaa waaqayyootidha waan ta'eef jechuudha. Wanti kun dandeettii namaan hin taane. Gaa'ela diiguu yommuu barbaadu sababa adda addaa kaa'es diiguu numa danda'a. Kanneen gaa'ela keessatti jabaatanii hafan immoo jiru. Daa'ima utuu hin argatiin jireenya isaanii waliin xumuranii gara gooftaa kan deeman jiru jechuudha. Akka tiksee waldaa keessa jiru tokkotti yookaan akka paastara tokkotti kan gorsu yookaan immoo wantoonni akkasii kun na mudatan daa'imman akkasii gaafasii mudatu maal goota jaalala hubachuudha bakka walumaa gala. Amantiin keenya jaalala irratti hundaa'e. Waaqayyo biyya lafaa jaallateedha macaafatu. Tokkicha ilma isaa kennu. Isatti kan amanu hundinuu akka hin banne kan jedhu bu'uura sanarraa jalqaba. Hundumti kiristaanaa jechuu kooti. Waaqayyo jaalala. Namni nama isa bira hin jirre kan hin jaallanne waaqayyo isa waaqarra jiru mana hin jaalladha kan jedhu musobaadha kan jedhus caafamee jira. Kanaaf jaalala diigee gaa'ela diigee jechuun jaalala diigee jechuun jireenya barbaadaa dhabe. Jireenya barbaadaa dhabe immoo mootummaa waaqayyootti akka hin galle bu'uura amantii keenyaanis ta'e sagalee waaqayyo kana jedha waan ta'eef waan ittiin gorsinu inni guddaan namichumti sun jalqaba gaafa gaa'ela seenu jaalala isa jedhu hubachuu. Isheenis jaalala isa hubattu. Kennaan sun ishee keessas tarii isheen daa'ima nama biraatti wajjin yoo jiraatte yoo ta'e daa'ima waan argatutti fakkaachuu danda'a isattis fakkaachuu danda'a. Meenyuun isa ta'u daa'ima kan kennus kan horkatus waaqayyo ta'uusaa beekee dhalli namaa immoo gaafa lafarra jiru umurii irra jiraatu qaba sadarkaa irra jiraatu qaba hunduma isaa harka waaqayyo keessa jira umuriin keenyas waan ta'eef gaa'ela isaa cimsee akka eeggatu gorsu yookaan gaa'elicha keessaa buutee immoo akka sagalee waaqayyootti nama sanaa kan qalbii dirratu gochuu yoo didee immoo mootummaa waaqayyo keessaa ala baasuu akka dandeessitu waldaan kiristaanaa waan dubbatuu fi inni jalqabaa garuu namni gaa'ela gaafa uummatu bu'aa gaa'elicharraa argamu osoo hin taane jaalala namicharraa argatuuf jaalala namichaa qabu irratti xiyyeeffachuu akka qabu jalqaba gorsuudha. Inni guddaan waaqni namaa galee jaalalli namaa galee namummaan illee namaa galee himaanitti kan jennu namaa gandaa gaa'ela isaa diigee namni gara biraa akka hin deemne beekamaadha. Akka hin deemneef barumsa barbaachisoo yeroo yerootti kennuu fi akka tiksee waldaa keessa jiru tokkotti immoo hordoffii gochuudha. Luba Waasiyuun. Duraan dursa ijoolleen eenyutu namaa kenna namatu ofiisaati hojjetaa'oo. Akka xuubii qulunqulaa'oo ijoollee immoo namatu heddii fuudhee booddee ofii qulunqulee garaa ishee keessa kaa'amoo isheen qulunqulota isa jedhu kana ilaaluu qabna. Faarsaa 126 lakkoofsa 3 ijoolleen kennaa waaqayyooti. Eenyullee ijoollee dhala ofiisaati godhachuu hin danda'u. Isatu eebbisee kenne waan ta'eef kan waaqayyooti. Waaqayyo kenne irraa ala amma namooti baay'een waaqayyo dhiisuuf jenna. Gaangeen immoo mucaan godhattu kan waaqayyo yeroo eegee kennu arrabsu jechuun. Waaqayyo biratti maaliif kennaa waaqayyooti ijoolleen jedhameera. Saaraa akkoo kenneeraaf hin galgala jala. Lafa dulloomte galaa kutaatti kenneef gammachiiseera. Kanaafuu waaqayyo kan bor kennuuf jiru har'a namni waaqoof godheeroo akkas godhu akka mana amantaatti akka waaqayyottis dhuga baatuu waaqayyo waan taaneef abbaan sun waaqa biratti lubbuun hin gaafatamu. Waaqayyo kenna maal amma hin godhanna malee nuti guddisa kan guddisu waaqayyoodha nu nyaachisuu duwwaadha. Isa immoo nuti ajjeese isa immoo dubbataan boo'ee awwaalee galabini kanas immoo waaqa da'u waaqoo siifaa kennu inni walii gadduu waaqayyo gadameessa kee haa banu akkeeti waaqayyo gadameessa kee haa banu waaqayyo dhala ijaan ilaaltee gammaddu siifaa kennu inni waliin mannaa namooti baay'ee haasa'u waan ta'eef kun yakka gaariis mini mooraalii namaatti bu'u. Kan dhaggeeffataa jirtan kun Hiyoobii Miidiyaa for Ooliin qophaa'ee AMNFM 96.3 irratti kan isin bira ga'uu sagantaa hadhamaatii. Ogeessi maal jedhe jechaa jirra. Ogeessi maal jedhee keenyarraa kan nuti irratti dubbisaa jirru dubartoonni wayitaa daa'ima dhaban yookaan dhabduu gaafa ta'an arrabsoowwan wantoota garaagaraatu isaaniin jedhama. Namni tokko gara gaa'elaatti gaafa dhufu jalqaba haati warraa yookiin abbaan warraa ijoollee godhachuu isaanii mirkaneeffatanii miti kan isaan gara gaa'elaatti dhufan. Mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaatti waajjira teessoo paatiriyaarkiitti miseensa garee hayyotaa kan ta'an luba Waasiyuun Andu'aalemii fi waldaa warra Pirootestaantii keessaa waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaatti kaadhimamaa dookterii Paaster Nagumaa Argoo wajjin turtiniiti taasisaa jiru. Namni tokko gara gaa'elaatti gaafa dhufu isheen durbaas inni dhiiraas lamaanuu daa'ima godhachuu akka danda'an wal mirkaneeffatanii dhufu. Kana irratti mee manni amantaallee maal jetti gaafa waadaa galan kan jedhu irraa mee akkaasu. Kaadhimamaa dookterii Paaster Nagumaa. Namni gaa'elaatti dhufuudhaaf abaluu daa'ima godhachuu danda'aaf hin danda'u kan jedhu tokko qorannoo kana waldaan kiristaanaa akka inni fidu yookaan akka isheen fidu hin gootu. Gara biraan garuu gaafa gaa'elaatti dhufamu waldaan kiristaanaa waadaa galchisiifti nama sana jechuudha jarri lachuu. Nama sana isheedhaas isas jechuudha. Waadaan galamu keessaa tokko inni guddaan gaa'ela keessatti hamma dhumaatti wajjin jiraatu argachuutti, dhabuutti, daa'ima argachuutti, daa'ima dhabuutti, dhukkubsachuutti, fayyaatti, hiyyoomutti,
badhaadhuutti kan jedhu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf namni tokko gaa'ela galee karaa toora sirriitti yookaan akka seera waldaa pirootestaantii keessaa jechuudha. Kana gooti waldaan kiristaanaa waldoonni biraas kanuma godhu jedhee namana. Kanaaf gaafa goonu namni sun lamaan erga walitti dhufee kaasee haga dhumaatti akka waliin jiraatu daa'imni ulaagaa gaa'ela keessaa ittiin gaa'ela sana dhaaban miti jechuudha. Daa'imni gaa'ela keessatti waaqayyo kan nama eebbisudha. Yoo fedha isaa ta'e ni eebbisa gama daa'ima kennuutiin. Yoo kennuudhaa baate garuu jarri jaalalama isaanii tufanii waaqayyo yeroo barbaadetti kenna. Kanaaf gaa'ela keessatti daa'ima dhabuun homaa tokkoyyuu dhiibbaa uumuu hin jiru gaa'elicha irratti. Keessattuu dhimma waliigaltee dhabuudhaaf sababa takkaa ta'uu hin danda'u. Namni dhimma sanaan isaan keessa kan gaa'ela sana diiguuf deemu tokko waadaa waaqa duratti galee diigaa waaqa duratti itti faradamaadha jechuudha. Lama seera waldaa waaqayyo diigeera waldaa kiristaanaa birattis itti faradamaadha jechuudha. Kanaaf akkuma gaafa gaa'elatti gaafa galanne akkuma sila kaasee daa'ima dhabuuf argachuu keessatti waadaa waa walii galamuuf waadaa waaqayyoo waaqni waaqaaf lafa waan dhaga'uuf namoonni gaafa sana gaa'ela sana irratti hirmaatanis waan dhaga'aniif waaqayyo waan dhageef nama gaa'ela keessatti sababa daa'ima argachuu dhabuutiin gaa'ela sana diiguuf yaadu eekamsa waaqayyoo jala jira jennee amanna. Akkasumas luba Waasiiwwan Andu'aalemiif. Hawaasi kun gocha waaqayyoo ala anatu caala jechuun qabu. Mucattii kan eebbisee filee kenneef waaqayyoodha. Akkuma sana immoo mucaa immoo kan kennuufis waaqayyoodha. Yoo yeroodhaaf mucaa dhabeellee bor argachuu dandeessi bor argachuu hin danda'e abdiidhaan turuu qabu lamaan isaanii. Ishee gatee kakatee fuudhee har'a kaakuu sana ganuu hin qabu. Uummanni immoo mucaa dhabdee warri ceephaan waaqayyoon safeeffachuu qabu, waaqayyoon sodaachuu qabu, utuu ta'e waaqayyoon kadhachuufi qabu malee nama waaqayyoo gadameessa yeroodhaaf turse kana har'a nu akka waan waaqayyoon bakka bu'anitti ceephaa'u arrabsu hawaasa keessaa gadi baasu akka waan gadi badii gochuun abaaramtuu godhanii nama ceephaa'uun gaarii waan hin taaneef namni kana godhullee yoo jiraate of qusachuu qaba. Waaqayyoon kadhachuufi qaba malee nuti namni waaqayyoon beennu uummata waa dhabeef hiyyeessan arrabsuu hin qabnu gargaaruu qabnallee malee isa dhabe immoo mooraalii isaa eeguu qabna sammuu isaa eeguufii qabna mucaa keenyallee mana isaa teessifne akka inni gargaaru goonee waaqayyoo akka nu eebbisu gochuu qabna malee warra ijoollee dhabee jennee arrabsuu ceepha'uu hin qabnu kan jedhu qaba. Xumura irratti egaa guyyaan irraa guyyaa yaadannoo du'ee du'aa koo Yesuus Kiristoos kan bara 2017 sababeeffachuun kan isin yaadannoo kennaa jirtan. Kanaafi ayyaana kana ilaalchisee namoota rakkoo akkasii keessa jiraniif dhaamsa qabdan. Tokko ayyaana kana ilaallatee namoonni keessattuu daa'ima hin qabne tokko qoramuu ni danda'u. Tokko ijoollee isaa wajjin bee bashannanuu jira. Maal jechuun jira? Gammachuu gaa'ela keessaa dabala jedhees namni yaadus jira waan ta'eef jechuudha. Silaa yoona daa'ima koo wajjin waldaa dhaqaa jechuudhaan kan ka'u namni wal jeequu danda'a. Yoo waa'ee waaqaa waa'een gaa'ela hin galleefte jechuudha. Warri daa'ima dhaban daa'ima dandeettii mataa keessanii hin horanne. Warri daa'ima gaa'ela isaa keessatti argatan tokkoyyuu yeroo daa'imni sun garaatti hafe namni beeku jira. Namni jireenya gaa'elaa keessatti waa waaqayyoo eeyyamee gaa'ela isaa keessatti hin dabarsa. Guyyaa isa kam akka isheen garaatti hafte namni beeku. Guyyaa kamillee akka dhalattu hin beeku. Eenyutu kenna jechuudha. Iccitiinsa waaqayyoo bira jira jechuudha. Kanaaf erga dhalattees hin duuti. Utuu dhalattees hin duuti. Garaa keessattis hin du'a. Kan kennu waaqayyoo jechuudha. Kanaaf dhimmoota ofii gochuu hin dandeenye cinqamuu dhiisanii yaadda'uu dhiisanii waaqa isa kennu abdatanii waaqa irratti kadhachuudha. Maaliif akka caafamee jiru waaqayyoo gaa'ela keessatti kan garaa gadameessaa dubartootaa cufuu danda'us waaqayyoo banuus kan danda'u waaqayyoodha waan ta'eef kana dhaga'uuf hubatanii isa kanaan jajjabaachuudha. Waaqayyoo garaa gadameessaa annaa cufee daa'imas immoo Saamu'eel nama jedhamu kenneef waaqayyoo Saaraadhaaf gadameessa ishee cufee nama Isiyaaq jedhamu kenneef jedha. Akkasuma Elsaabeexiinis waaqayyoo gadameessa ishee cufee bara dulluma ishee keessaa Yohaannis argatteedha. Jarreen kun namoota gurguddoodha. Tarii waaqayyoo gaa'ela isaanii keessatti daa'ima dhoowwachuun kan wayyuuf waaqayyo isaan qopheessu jireenya isaanii hojjechaa jiraachuu isaatti amanuutu irra jira. Namni waldaama keessa waliin tajaajilu tokko gara waggaa 8-7 kan gaa'ela keessatti daa'ima dhabee amma daa'ima argateera. Hin kenna waaqayyo jechuudha. Akka waaqayyoo kennu amanu. Ijoolleen waaqayyoo hundumtuu Itoophiyaa keessa kan jirtanis Itoophiyaa ala biyya ormaa kan jirtanis waaqayyoon amantanii kan bultan hundi keessan du'a keenya nurraa kaasee du'a isaatiin du'a keenya balleessee du'a isaatiin jireenya nuu laatee xalaa du'aa seexanni nutti barreessite barbadeessee gidiraa fudhatee nuun gidiraa keessaa nu baase waraaname waraantuu keessa keenya kan buqqise dhiiga isaa lolaasee madaa keenya kan fayyise baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara 2017 baga ittiin isin ga'ee ayyaanni kun ayyaana nageenyaa
kan nama kan ittiin argatu, kan gadde kan ittiin gammadu, kan waliin nyaanee waliin gammadu, kan wal lolu ittiin araaramu ayyaana gayyaa nuuf haa taasisu. Keessumattuu immoo Itoophiyaa biyya keenya Itoophiyaa guutummaadhaaf nagaan hundaaf haa ta'u kan wal lolu nuuf araarsu waaqa tokko nuuf haa taasisu kan jedhu dhaamsa qaba. Ayyaana gaarii haa ta'u. Kan dhaggeeffataa jirtan kun Hiyoobii Miidiyaa for Ooliin qophaa'ee AMNFM 96.3 irratti kan isin bira ga'u sagantaa haadha maatiiti. Guyyaan irraa gaa yaadannoo ayyaana du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2017 sababeeffachuu daa'ima dhabuu irratti warri amantaa maal jedhu jechuudhaan ogeessi maal jedhee keenyarraa keessummoota lama asitti affeerrannee isaanii wajjin haasa'aa jirra. Keessummoonni keenya har'aa mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa waajjira teessoo Paatiriyaarkiitti miseensa garee hayyootaa kan ta'an luba Waasiyuun Andu'aalemii fi waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaatti kaadhimamaa dooktarii Paaster Nagumaa Argoo wajjin turtii nuti taasifne. Isinis yeroo keessan irraa qooddanii bakka kanatti nu argamu keessaniif galatoomaa isiniin jecha sagantaa keenya ogeessi maal jedhu har'aas kanumaan goolamna. Ayyaana gaarii isin haa ta'u turtii gaarii. Hayyeerra deebi'uudhaan baga yaadannoo du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee ayyaana faasigaa baga geessanii har'a egaa jalbultii ayyaana irratti argamna waan ta'eef haadholiin hedduun qophii haadha maatiitti kan dhaggeeffataa jirtanii har'a xiqqoosee koommattoodha ayyaana kana bareechanii maatii fira fagoo dhiyoo dhufanii qopheessuudhaaf egaa koommatoodha. Kanaaf miseensota Hiyoobii Miidiyaa for All keessaa gareen haadha maatii haati maatii nu biraa haftee jirti biliseeni dhaggeeffattoonni keenya. Egaa yaada keessan ammallee nuuf qoodaa isiniin jennaa yaadi keessan murteessaadha. Yaadoti nuti kaafnee turre ogeessi maal jedhe akkasumas seenaa jiraatameen dhala dhabuu irrattidha. Dhala dhabuun yookaan mudatu ta'e akkamittiin furama gama saayinsiitiin akkasumas immoo gama amantaatiin immoo maaltu jira dhimma jedhu isin biraan geenyeetu kan nuti jirru warra hubachaa akkasiin jirtanis abdannaa ammallee waan dhaggeeffataa jirtaniif ulfaadhaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenyaa nu faana tura. Hayyeegaa akkuma seenaa jiraatame sila dhageenye seenaa jiraatame irratti dubartii dhabduu yeroo dhabduu jennaga afaanuma isaa tokko jedhama waan ta'eef dhabduu nama waggaa 16 gaa'ila keessa turte hagammaatti daa'ima godhanne garuu haadha taatee daa'ima biraa guddifataa jirtudha. Gama kanaan wal qabatee sababii dhabdummaa maalii kan jedhu saayinsiin wantoota ka'an gama dhiiraatiis gama dubartiitiis akka jiru saayinsiin waa kaa'eera. Yeroo baay'ee immoo sababa diigamuu gaa'ilaa keessaa tokko kan ta'u tokko immoo dhala dhabuu maatii gidduu jirudha. Kanaan wal qabatee abbootiin amantii immoo dhimma kanarratti maal jedhu jennee egaa guyyaan irraa keessumaa yaadannoo ayyaana du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2017 yaadachuudhaaf yaadannoo ayyaana sanaati waan ta'eef hordoftoota amantaa yookaan abbootii amantaa kiristiyaanaa keessaa jechuu kooti amantii biraatu hin taane amantii kiristiyaanaa keessaa kan ortodoksii pirootestaantii irraa nama lama argannee dubbisne. Akka seera mana amantaa isaaniitti yaaduma wal fakkaatu akka seera mana amantaa isaaniitti namni tokkollee sababa daa'ima dhabuutiif gaa'ila isaa diiguun irraan barbaachisu maaliif waadaan walii galamee fuula mana amantichaa dura yookaan fuula waldaa duratti waadaan walii galamee jira waan ta'eef waadaa sanallee kabajuu qabu. Waadaan sun kan inni jedhu ijoollee dhabuuttis argachuuttis qabeenya qabaattus argachuuttis fayyaa ta'uttis dhukkubsachuuttis waan jedhuufi kana waadaa galee namni kana cabsee fuula rabbii durattii fi akka amantii keenyaatti itti gaafatamaadha. Seera duratti illee namni akkasii jaallatamaa miti waadaan. Haga du'a lubbuutti jedhama mitiree kanaafi waadaa sana namni cabsee sirrii mitii jedha. Fakkeenyaaf akkuma aadaatti namoonni carraan dhabdummaa isaan qaqqabe yookaan immoo dhabduu ta'an yookaan maseenasa jedhamu sana ta'anii gadaantummaatu itti dhaga'ama yaadda'uutu itti dhaga'ama. Iddoo baay'eetti mukaa'oo jechuudha mukaa'oo hammaa yookaan istirees kan jedhamutu itti dhaga'ama. Ani namaa gadi uumaan anaan maaliif akkas na godhe jedhanii ofirratti gungumu jira. Isarra darbee hanga lubbuu isaanii galaafachuutu jira waan ta'eef yeroo baay'ee dhabdummaan kun namoonni rakkoon akkasiisaan mudate firii ta'anillee fira isaaniitti himanii nama mariisisanii qobaatti yaadda'oodha qobaatti dhiphatoodha. Kanaaf garuu
sababa kanaatiif lubbuun isaanii jireenyi isaanii akka hin cinqabneef illee gara ogeessaallee deemanii ogeessota yaalaas ta'ee ogeessota amantii abbootii amantii isaanii bira deemanii mariisisanii kana na mudate maallaa wayya jedhanii rakkoo jiru hawaasatti himanii yoo karaa abbaan manaa rakkoo jirate abbaan manaa isaanii akka hubatuuf warri dubartootaa irratti hojjechuu akkuma kana immoo yoo dubartoota bira rakkoon jirate abbootiin manaa immoo akka irratti hubatan gochuun illee waa tokko mitiire. Eegaa faasikaarra kan nuyi argamnu immoo ergaa gaarii qophiilee keenya keessaa argattanitti inni abdana dhaggeeffattoota keenya faasikaan yookaan immoo sooma hiikaan kun duruma kaasee faasikaa jedhameetu biyya keenyatti kan beekamu isa caalaatti yoo fayyadamne gaarii ta'a ayyaana yaadannooti kun yeroo itti hordoftoonni amantaa kiristaanaa keessaahuu wantoota gurguddoo isaa yaadachuu qaban. Cubbuun biyya lafaa irratti moo'ee ture karaa fayyisaa Yesuus Kiristoosiin akka isaan irra darbee fi lubbuun isaanii bilisa akka taate jireenyi akka gonkumaan dhumne jireenyi lafa kana irratti qofatu hin ta'in waaqarras akka jiru ilmi namaa bilisa akka ta'eef cubbuudhaan akka mo'amne kan itti argatan waan ta'eef faasikaan abdiidhaa jedhama. Kennaa abdii guddaadha jedhama. Kanaaf egaa abdii kanaan jireenya isaanii akka isaan haaromfatan haala akkasii keessa kanneen jiran sanaan darbee immoo akkuma dura kaafne ogeessa bira dhaquudhaan rakkooleen yaalaan furaman hedduu waan jiraniif ogeessa akka dubbisan jennee jirra. Dhiirris dubarris kanneen dhala dhaban jechuudha. Gama biraatiin egaa faasikaan dhiifama. Faasikaa jechuun dhiifama waaqayyoo ilma namaatti karaa gooftaa Yesuus Kiristoos araarame kanaaf araara isaa itti agarsiisee namni qulqulluu ta'e cubburraa dur gochaan isa ta'u toluma ilma isaa kennuudhaan fayyise waan ta'eef araara akka goonuudha dhiifama akka goonuudha jechuudha. Namni yeroo baay'ee bara haaraatti jedha. Bara haaraatti miira haaraa fi yaada haaraadhaan jedheetu araarama raawwata. Keessumaa ayyaanni kun yeroo araara labsinuudha. Kan nuuf godhame waaqarraa nuuf godhame obboloota keenya warra nu bira jiraniif kan nuti goonu waan ta'eef araara. Kabiraan celebrate gochuudha yookaan gammaduudha taatee ta'e kanaaf jireenyi bara baraa akka inni jiru abdachuudhaan gammaduudha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa kallattii garaagaraatiin kana kan isaan taasisan jechuudha. Bu'uurumarraa faasikaa kan ilaallu ta'e kitaaba qulqulluu keessa kan deebinu dhaloota Kiristoos dura bara 1513tti kan inni kabajamuu jalqabee kunis Yihuudoonni yeroo isaan waggaadhaan ayyaana sana kabajuudhaan turanidha jechuudha. Faasikaa yeroo jennuugaa warra Gibxiitii yeroo isaan Israa'eloota booji'anii turan boojii sana jalaa yeroo ba'anitti faasikaa kan jedhamu yaadi isaa achiiti kan inni jalqabe jechuudha. Fara'oon yeroo saba Israa'eliin gadhiisuu didetti hangafa rukutuudhaan waaqayyoo akka Israa'eliin baasu kakuu galee fi karaa Museetti dubbatee sanaan booda hangafa yeroo rukututti biyya sana keessaa halkan mana keessan cufattanii dhiiga balbala yookaan michichila balbala keessanitti dibattanii sanaan booda hangafa biyya sana rukutaa Fara'oonis isin gadhiisa jedhe akkuma sana godhaniitu dhiiga oolaa yookaan re'ee qalaniitu dhiiga balbala isaanitti dibanii achumaan ba'anii waggaadhaan ayyaana kana yaadannoo godhanii akka isaan kabajaniif immoo waaqayyo abboommii kenneefiitu seera ba'uu keessaa argannaa macaafa qulqulluu kana keessaa waggaadhaan kabajataati kan isaan dhufan jechuudha. Kanaaf faasikaa yeroo jennu kakuu moofaa keessatti Israa'eloonni kan kabajaa turanidha jechuudha. Kunis aarsaa qabaa. Ji'a Niisaan jedhamu kan Abiib jedhamu keessa guyyaa 14ffaaf 15ffaa keessa ayyaanni kun kan kabajamu kun aarsaa hoolaa re'ee qalanii waaqaaf dhiyeessan kan cubbuun ittiin namaa dhiifamu qaba. Sana walqabatee ayyaanatu jira. Faasikaa kanaan booda qalma kanaan booda immoo ayyaana maxinoo kan jedhamu kan isaan kabajanii ayyaanni maxinoo kun wanta raacitii qabu kan isaan ittiin nyaannedha. Sana walqabatee barumsi ni jira, ijoollee waa'ee amantaa barsiisu jira, imalli illee ni jira. Waggaadhaan keessumaa yeroo Yesuus biyya lafaa irra ture keessatti faasikaa kabajuudhaaf Yerusaalemitti Israa'eloonni adeemaatu turanii. Sanaan booda faasikaanii erga Yesuus Kiristoos ilma namaaf jedhee fannoo irratti fannifamee du'ee guyyaa 3 booddee du'aa ka'een booda immoo qalmi sun maal afeetu kabajawwan yaadannoo Yesuus Kiristoos ta'ee amma ammaatti itti fufee jira. Kanaaf egaa hubannaa kanneen hin qabne hordoftoota keenya dhimma kana faasikaa waan jedhamu eessaa dhufe isa jedhuuf muraasumas biraan ga'uuf jenneetu kanaan booda faasikaan hagaarraatti kabajamaa dhufe waggaadhaan yaadannoon
du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kabajamaa har'a ga'eera jechuudha. Irra deebi'uudhaan ayyaanicha baga geessan isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan kun Hiyoobii Miidiyaa for Ooliin qophaa'ee AMNFM 96.3 irratti kan isin bira ga'u sagantaa haadhamaatiiti. Sagantaa haadhamaatii keessatti qabiyyeewwan garaagaraa qophiilee garaagaraa qabannee jirra. Jalqaba irratti seenaa jiraatame irratti aansinee kun ogeessi maal jedhee irra geenyee isa erga xumurree booda immoo amma gara sattaanuutti ce'uuf jenna. Egaa akkuma Yoonaas kaasuuf yaade guyyaan har'aa keessumaa jala bultii ayyaana sooma hiikaa kiristiyaanaati. Egaa sababni ayyaana sooma hiikaa jedhameef immoo ayyaanni kun maaliif du'ee du'aa ka'uun kun maal kan jedhu abbootiin amantii egaa karaa miidiyaa kanaa ibsa garaagaraa kennaa jiru waan ta'eef kan inni ammaaf dubbate ammaaf hin ga'a jecha. Egaa kanatti aansinee kan nuti isin biraan geenyu xalayaa biyya koof kan jedhudha. Mee xalayaa biyya koof kan jedhu isa jalqabaa kana dhaggeeffannee kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan ammallee hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Nagaan koo haadha koo. Ani qabullaa firaa galaanaan gaman jira. Si yaadira yaa garbee nagaan na jira abdumee. Si haa ga'u nagaan koo haadha koo, haadha gaasii, haadha koroddanii, haadha biyyaa, haadha qe'ee, haadha ilmaanii sassaabduu maatii bareechitu jiru. Waan ati haadhummaa keef jecha gootu yaadannoo sammuu ta'e gurrarraa na bilbila. Nagaan na jira abdumee. Nagaan na jira abdumee. Nagaan na jira abdumee. Haadha koo yeroo hundumaan si yaadadha. Keessumaa kan waqtii ayyaanaa kun immoo yaadannoo addaati. Dagachuu yaaliin dagachuu dagadha. Gaafa akkas jiruun sirraa na fageessitee qofummaan na eebbistu kan yaadannoo sammuun koo ol kaawwatee yaadaan ilaala. Maal taa'asoon kochoo qabaadhee si waliin dabarsee hin jedha. Silaamu kun wallaansoo waliin qabuun ture jedhee yaada. Fageenyatu na dhowwe malee si yaaduun dhiisni haadha koo weelluu jedhu sanaan of sossoba. Yeedaloo saalleen tolchu badaanaan qajeeltu ofumattan gongoma yaaduma keessa na deemta. Amma inni dhiyuutti badaa of hin jaalladhu. Akkamiyyuu naa guutee hir'inni koosi. Hagamiyyuu naa qajeelee dhabiisi koosi. Halaala taa'ee sirraa fagaadhee yommuu ayyaanni ga'u mara ayyaanni waggaa ayyaanummaa isaa sababa kee miidhaguusaa sababa kee urgaa'ee ho'ee nama hawwachuusaa sana yaada. Yaarmeetu ayyaanni waggaa ga'ee weefirri wal gaafataa deesseetu amma wajjagee dhufaa amma somatti maanataa. Ati mana keessa jiraannaan alaamanni ifa qe'een qilimbisa. Ollaan firri dhufa dhugee nyaatee quufa gammachuun ragadee geellisee shubbisee si eebbisee gala. Ati mana keessa jiraannaan quufa gammachuudha. Ati jiraachuun gahaadha. Fooliin buddeen baalaa ittoo lukkuu farsoo buqurii daadhii gubaa damma bulbulaa walumaa galatti waan dhugamuuf nyaatamuu hunduu qe'ee keetii urgaa'ee isa tasiifachi fiigdutu jakoo dura jira. Ani qabullaa firaa galaanaan gaman jira. Si yaadira yaa garbee nagaan na jira abdumee. Ani qabullaa firaa biyyaa baay'eetan jira. Si yaadira yaa garbee nagaan na jira abdumee. Keessumaa ammoo maal akka yaadee qofaa see qubeektaa armu. Meeshaa mana keenya keessaa warra yeroo ayyaanaa qofa garbaan sana. Yeroo kaan akka meeshaalee godambaa daawwitii keessatti asii achi daawwataman ayyaanni geenyaan iddoo kabajaan ta'anii gadi yaa'an sana. Warra tijja sassataan ilaaltu sana yaadee kolfa. Waan si dhibummoo armee si qofa miti. Haadhuma hundaatu akka keeti. Hiriyoo tokko wajjin yeroo yaadaan gara qe'ee keenyaa deemnu wantoota haadholii wal fakkeessan keessaa kun isa jalqabaa ta'uu isaanitti himu. Hamaasirraa haa qabu rabbiin si haa dhaabbatu nagaan oliinaa bahii numriin si haa dheeratu saanamni kee fayyaa nagaan galii bobba'ii. Qiqqixeessituu koo uffata siree golgaa foddaa waa hunda qabduun jijjiirtee haga humna keetii manichuma jijjiiruu qofatu si hafa miti ammati sun hunduu ija koo dura jira. Sirraa fagaadhee siinala yeroon dabarsu hunduu gaarii ta'e miti. Inni ayyaana waggaan dhufu kanaa garuu qofummaa natti dhageessisa.
harka kee na yaachisa. Ittoon kee dhamdhamisa arraba koorraan itti dhaga'ama. Farsoon kee mi'aayinni isaa qalbii koo keessa na jira. Ogeettii koo harka toleettii koo fageenyatti hammaatu malee si faana dabarsu yeroo hundaa hawwii kooti. Yaarmeetu ayyaanni hoggaa gahee weefirri wal gaafataa deesseetu amma wajjagee dhufaa amma sobatti maanataa. Ayyaana qofa miti si waliin jiruun tolti yeroo hundan si yaada. Egaa harmee koo utuu dubbatanii baay'eedha. Dhalayoota koo kanaan dura irrattis beekta. Utuun yaada koo haasa'een fixin jaalala kee odeesseen geessisin yeroo na jalaa dhumu. Egaa har'aaf asuma irratti dhaaba baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan si ga'e. Ayyaanni ayyaana gaarii milkii fi gammachuu siifa ta'u. Intala kee ati mararsiifattu Roomaan Efreem irraa. Aniin qabu laafiraa galaanaan gamaan jira. Si yaadira yaa harmee nagaan na jira dhume. Aniin qabu laafiraa biyyaa baay'eetan jira. Si yaadira yaa harmee nagaan na jira. Mama. Ayo. Tete. Harmee. Akko. Mama. Harmee. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo. Hayya dhaggeeffattoota keenyaa haadha maatii dhaggeeffataa jirtu yaadaan biyyattii isin geessineetu kan nuti deebine xalayaa Roomaan nuuf barreessiteeni. Harmeen baay'ee baatii kana keessaa guyyoota ayyaanaatti keessumaa ummattuu jabduu akka isheen taate agarsiiftee dhangaaseen qopheessitu harmee hundumtuu akka inni yaadu nu taasiftee xalayaa isheetiin Roomaaniin ulfaadhu ittiin jenna. Egaa ayyaana kana har'a keessumaa jala bultiidha. Jala bultii kana keessatti immoo waan hedduu jira. Ayyaana bareechachuu fiiguu jira, warri dhiiraa bakkeedha, waan nyaatamu, waan sooratamu kana sangaa qaluudhaan dhiyeessutu jira. Iddoo garagaraatti keessumaa biyya keenya keessatti hordoftoota amantaa ortodoksiitu baay'ee ayyaana kana sooma baatii lamaatiin kabaja. Haa ta'u iyyuu malee uummanni kiristaanaa irra jireessaan kan pirootestaantiis ta'e kallattii garagaraatiin kan kiristaanaa jalatti amantii kiristaanaatti waamamu jechuudha. Damee garaagaraa jala jiru kuni ayyaana kana haalawaadhaan kabaja. Akka aadaatti immoo Oromoon immoo ayyaana kana keessumaa ayyaana mulluu jedhee waamaa, ayyaana faasikaa jedhee haala garaagaraan waggootaaf abbootii keenyarraa dhaallee dabarsaa turreerra. Kan nuti keessumaa ayyaana kana wajjin wal qabannee yaadu aadaa Oromoo keessatti mulluun alatti affeelameetu guyyoota ayyaanaa dura nyaatamaa mulluudhaan wal qabatee gara baadiyyaatti keessumaa aadaa ta'e kan jiru adamoon karaa dheeraa deemamu jira. Amma kunuunsa bineensotaa fi waan tokko tokkoon dhoowwameera garuu akka aadaatti waan ta'aa ture sammuu keenya keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf qalanii hawaasa nyaachisuudhaan manarra deemanii nyaachuudhaan ayyaanni kun haala ho'aa ta'een keessumaa ayyaanota biraarras kanneen biroorras haala ho'aa ta'een kan inni kabajamu jechuudha. Ayyaanni kun biyya keenya keessatti ayyaana beekamaa guddaadha. Ayyaana amantaatis jechuudha. Yeroo gaarii immoo akka dabarsaa jiran dhaggeeffattoonni keenya nabdannaa ayyaana kana yaadachuudhaan mana isaanii ta'anii yookaan bakkuma jiranitti dhaggeeffataa kanneen jiran akkamittiin dabarsaa akka jiran immoo akka isaan nuuf qoodan asumaan isaan affeerra jechuudha. Akkamittiin dabarsaa jirtu jedhanii akka nuun gaafanneef ga'aan keenya dhagaa jiru waan ta'eef isa isaanumaaf dhiibnaa. Egaa guyyaan irraa akkuma beekamu keessumaa jala bultiidha waan ta'eef jala bultii kanarratti soomnis hin hiikamne. Keessumaa hordoftoota amantaa ortodoksii biratti soomni waan hin hiikamnee fi sangoonni hin bitamuu gabaan illee har'a ol kaa'adha jechuudha. Gabaan gatiin loonii, gatiin hoolaa, gatiin re'ee namni ammuma humna isaatiitti ayyaana isaa akka kabajuu fi namni hundumtuu qophii irra jira. Keessumaa haadholiin akkuma sila kaasuuf yaannetti jechuudha. Ijoolleen maatii biraa adda ba'anii iddoo fagoo jiraatanii yaadannoo sammuu kan haati isaanii wayite isaan bira jiran taatuuf sana hundumaa argu. Yeroo bira jiraatan homaa yoo waa itti fakkaanne illee gaafa fageenya irra jiraatan immoo wanti sun yaadannoo ta'e sammuu isaanii keessaa bilbila. Xalayaan biyya koof kan jedhu kan Roomaan barreessite ammaallee waa'ee bu'aa bahii haadhaatii, jaalala haadhaatii,
joorummaa haati wayita ayyaanaa taasiftuudha. Joorummaa isheen taasiftu immoo ofishee qofaaf nyaachuuf osoo hin taane maatii ishee, firoottan ishee, akkuma kana immoo ijoollee ishee, abbaa manaa ishee, namoota naannoo isheetti argamu hundumaa gammachiisuudhaa fi mana abaluutii nyaadheera mana kootis nyaatamuu qaba. Keessumaa immoo dorgommiin dubartoota gidduutti jiru nyaati mana kootti qophaa'u yookaan dhangaan mana kootii dhangaa abaluu gadi ta'uu hin qabu, bareedaa ta'uu qaba. Namni harka qalleessa iddoo nyaatu hin qabne dhufee na bira nyaachuu qaba, haara galfii ta'uu hin qaba. Maaliif ayyaanni kunis ayyaana yaadannooti waan ta'eef ayyaanni yaadannoo kun immoo Iyesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'ee jedhu warra amantaa kanaa, du'a moo'ee ka'ee guyyaan itti jireenya bara baraa jireenya du'a boodaa jechuudha. Namni addunyaa kanarratti jalqaban dhalata, ergi dhalatee boodan du'a, ergi du'ee booda jiruuf jireenya addunyaa kanaa xumura, ergi jiruuf jireenya addunyaa kanaa xumuree booda immoo warri amantii maal jedhu jireenyi kana booda jira jedhanii waan amananiif jechuu kooti. Jireenya isaa du'ee isaaniif du'ee jireenya isaaniif kenne kana yaadachuudha waan ta'eef warri as jirullee walii wajjin nyaachaa, walii wajjin dhugaa yeroo gaarii dabarsuu qabna. Ayyaanni kun ayyaana gaariidha jedhu. Egaa rakkataa deeggaruun naannoo keenya nama jiru yaadachuun gaariidha. Roomaan xalayaa ishee keessatti haati yeroo hojjettu mana keessatti daadhiin nyaati lukkuun yeroo hojjetamu nu daawwachiifteerti. Hordoftoota amantaa ortodoksii akka addunyaatti jiran keessatti keessumaa ittoon lukkuu biyya keenyatti beekamu malee gosuma lukkuu kan taa'ee buuphaan yookaan hanqaaquun fakkeenya du'aa ka'uu fi jireenya haaraatti ce'utti waan fakkeeffamuu fi biyyoota garaagaraa keessatti baay'ee nyaatama. Biyya keenya keessatti amma lukkuun gaafa qalamu baay'eetu hanqaaquutti fayyadamu jechuudha. Keekiin paashkaa jedhamu kan hordoftoonni amantaa ortodoksii yeroo soomanaa hiikan keessaa kiristaanota biyya lixaa jiraatan keessatti baay'ee beekamaadha. Hanqaaquuwwan kunneentu nyaatama jechuudha. Nu biratti Itoophiyaa keessattis ayyaana kana yeroo kabajnu baay'ee beekamaadha. Lukkuu yeroo qallu hanqaaquun biratti jechuudha. Fakkeenyaaf Raashiyaa keessatti soomana kan ittiin hiikan akkuma amma kaafne gosi keekii paashkaa jedhamu jira. Keekii kanatti marsuudhaan immoo buuphaawwan kunneentu nyaatama. Giriikii keessatti shoorbaa margisiisaa jedhamu jira. Innis bifa dhangala'aatiin kan qophaa'uudha. Soomattiin hiiku jechuudha. Foonolaa, ruuzii, biqiltuu diil jedhamu fa'aa fayyadamanii hojjetu. Baay'ee wal fakkaata keessaa biyyoota Awurooppaa keessa hordoftoonni amantaa ortodoksii bahaa fi giddugaleessa jiraatan nyaatawwan akkasii hojjetu. Keessumaa hordoftoonni kiristaana ta'an addunyaa mara jiran kun Raashiyaa, Itoophiyaa, Yukireen fa'aa keessa jiran, Eertiriyaa keessa kanneen jiran, Sooriyaa, Tarkii, Israa'el, Roomaaniyaa, Bulgaariyaa biyyoota hedduu keessa kan isaan jiranii. Biyyoonni lixaa kun walumaa gala ayyaana kana haala Itoophiyaa fakkaatuun kan isaan hordofan, kan isaan kabajan jechuudha. Haalli uffataa, haalli kabaja isaa garaagara iyyuu haa ta'u malee. Kanaaf biyya keenya keessatti keessumaa hordoftoota amantaa ortodoksiitiin baay'ee ayyaana haala ho'aadhaan kabajamuu fi sooma baatii lamaatiin dhufe waan ta'eef iddoo guddaadha kan inni qabu. Kanaaf irra deebinee ammallee baga geessan isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa ayyaanni faasikaa yeroo ka'u hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti gammachuudha, jaalala, kolfaa, bilisa ba'uu keenya, furamuu keenya, jireenyi du'a booddee jiraachuu fi nama bilisa ta'anii jiraachuu keenya kan agarsiisu waan ta'eef ayyaana baay'ee gammachuu, kolfaan, faarfannaan guuteedha. Ayyaanni kun namoota jaallattanii waliin, maatii waliin haala ho'aadhaan akka dabarsitanii fi qophaa'aa akka jirtan abdanna ayyaana kana. Egaa yeroo jaalalatti ibsan, yeroo haarumaa, yeroo dhiifama walii godhan, dhiifama waaqa akkuma isinii godhee lafatti araarame, dachii keenyatti araarame, akkasuma isinis immoo namoota isin bira jiran namoota wajjin jirtanii fi dhiifamaaf jaalala dabarsaadha. Dhiifama dabarsuun egaa dhiifama waliif gochuudha. Dhiifama waliif gochuun kanneen nu yakkan, kanneen nu gaddisiisan jiruuf jireenya keessatti buuneef dhiifama gochuudha. Sana bira darbee immoo jaalala dabarsuudha. Waan rabbi nu kenne jaalalaan kennuudha. Rabbi yookaan waaqayyo ilma isaa tokkicha utuu hin mararfatiin biyya lafaaf kennee akkasumaan akka jiraataniif taasise jedha sagalee waaqayyo waan ta'eef isinis immoo kennaa gaggaarii jaalalaa ayyaana namoota yatiima, ijoollee warra abbootii hin qabne, namoota harka qalleeyyii, warra abbaa manaa hin qabne, namoota kallattii garaagaraatiin waan nyaataniif dhugan hin qabne yaadachuudhaan
ayyaana kanarratti haala gaariin akkasiin dabarsitan ittiin waaqa galateeffachaa gochaanis hojii keessan agarsiisaa akkasiin dabarsitan isiniin jenna gaasii yaadachiifna. Egaa keessumaa dhaamsa yeroo kana wayita ayyaanni jala ga'u dhaamamu keessaa tokko namoota harka qalleeyyii gargaaruu qabduu, nyaachisuu qabduu, dhugsisuu qabduu atleast jedhameeti kan ka'u jechuudha. Keessumaa namni mana tokko keessaa nyaatii quufee namni dhiisee irra hafee bakkeetti badaa bineensatu nyaata, sareen nyaataa jechuu kooti. Saree yeroo jennu gaa saree isa mana keessatti kunuunfamee guddifatu hin taane akka aadaatti sareewwan guddatantu bakkeetti kan gatamu jechuudha. Saree mana keessatti kunuunsaan guddatu hin taane warra akkasiitiif kennama. Dhalli namaa immoo bakkeedhaa beela'ee waan nyaatu dhabee karaarra taa'ee kadhata. Guyyaa isin quuftanii akka barbaaddanitti jiraatan kanasatti immoo namni uumaan akka keessanitti uume namni akkuma keessan ji'a 9 walakkaa ji'a 9 hanga ji'a 9 walakkaa yeroo turtii garaa keessa turuu fixatee addunyaa kanarratti dhufe sababii harka qalleeyyummaa isaatii waan nyaatu dhabe kun yaadatamuu qaba, dagatamuu qabu. Keessumaa biyyi keenya immoo aadaa wal gargaarsa durduriirraa kaastee qabdu kana kunuunfachuu jabeeffachuu qabdiin ergaa abbootii amantiitii fi ergaa mootummaarraa yeroo baay'ee hawaasa bira ga'uudha wayita ayyaanaa kana. Kanuma duukaa immoo wayita ayyaanaa kana fayyummaa ofiillee eeggachuun murteessaadha jedhama. Amma wayita ayyaanaa kana keessa cooma garmalee nyaachuu, urgooftuuwwan garaagaraa kana wantoota qibaatii jennaa maal jenna wantoota akkasii kana baay'inaan nyaachuun dhibeewwan garaagaraatiif nama saaxiluu akka danda'u. Horiiwwan qalaman kunillee hammam ilaalamaniiru fayyummaan isaanii maal fakkaata jedhanii horiiwwan kana ilaalchisuun illee wantoota barbaachisanidha jechuudha. Kanneen kana booda horii qalachuudhaaf jedhan jechuudha. Ayyaana kanaaf qopheessan martuu horii isaan qalachuuf jedhan maal fakkaatti, fayyummaan ishee maal fakkaatti, maaliif dhibeewwan garaagaraa karaa horii kan namatti darban jiru waan ta'eef ogeessi ilaaleellee dabarsuu akka qabu. Nyaatamu immoo kan dhibeerraa bilisa nama baasullee ta'uu qaba. Kana jechuun dhukkubbiif nama saaxiluun qabu. Dhibeewwan akka garaachaa, dhibeewwan garaagaraatii fi garaa dhukkubii garaagaraatiif nama saaxiluun qabu. Kanaaf namni ayyaana gammachuun eegaa ture kana keessatti nagaansaa sarbamee rakkoo biraatiif illee akka hin saaxilamneef of eeggannoo gochuu qabdadhu. Ogeessonni fayyaa kana kan isaan irra deddeebi'anii gorsan waan ta'eef keessumaa guyyaan irraa wantoota akkasiitiin yaadatama. Jala bultiirra jirra waan ta'eef dursinee yoo itti himne hawaasni keenyas beeka yaadachiisuudhumaaf jechuudha. Egaa ayyaana kana irratti qalma jira bakka garaagaraatti. Yeroo qalmaa kana wantoota qalmarraa hafan bakkeetti gatuun magaalaan ayyaanaan booda akka isheen foolii badaa daandii irratti mul'atuun akka isheen guutamtu godha. Kanaaf yeroo qalma raawwattan illee wantoota qalmaan booda dhabamsiiftan kana karaa qulqullina qabuun akka dhabamsiiftanis dhaamsa keenya. Magaalaa Finfinnee keessatti xuraa'aa gatuun akka nama adabsiisu beekamaadha. Finfinnee akkasumas naannawaasee kanneen jiraattan qalma yeroo raawwattan irratti akkasumas guutummaa biyyaa kanneen jirtan wantoota dhukkubaaf nama saaxilan akka qalmarraa haftee qalmaa booda raqa ta'uudhaan ajaa garaagaraa foolii badaa daandii irratti fidan kana akka of eeggattan isiniin jenna. Gama biraatiin haaromsan eegaluudha. Guyyooti ittaanan egaa Yesus Kiristoos erga amananii amantoonni yeroo hundumaa abdii jireenya barbaraa akka qaban beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee guyyaa yaadannooti waan ta'eef yaadannoo kanaa wal qabsiifne abdiin gammachuun boqonnaan akka yaadannoo du'uuf du'aa ka'uu Yesus Kiristoosiin nuuf dhufu beekamaadha. Akkasuma hojii keenya keessatti guyyaan oolmaa taasifnu keessatti immoo jalqabbii haaraa akka inni nuu ta'utti ergaan yeroo baay'ee faasikaa irratti dhaamamu jechuudha. Abbootii amantaatiin jalqabbii haaraan jalqabbii jireenya haaraa, gaa'ela haaraa, waa'ee dhala godhachuu, waa'ee waanuma kan biraa ilmi namaa godhatu hundumaaf jalqabbii haaraa akka ta'etti abdiidhaan guutamnee kan nuti dabarsinu waan ta'eef jalqabbii haaraa gaariis isiniif haa ta'u isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaa ittaansinee xalayaa tokko ammas qabna. Egaa jennee sagantaa keenya sagantaa dhamaatii keessa irratti qophiilee darban gara xumurarraan geenyeerra amma kan nu hafu xalayaa tokkodha. Xalayaa kana kan nu barreesse jechuudha maamila keenya yookaan dhaggeeffataa keenya kan ta'e waa'ila keenya jechuun gaazixeessaa hojii miidiyaa hojjetudha.
Lalisaa Alamuuti. Lalisaa Alamuu maatii isaa wajjin maatii isaatii barreesse guyyaa ayyaanaa. Ayyaanni maal fakkaata jechuun yaadannoo guyyaa ayyaanaatti dhaga'amuu fi maatii isaa fi mana amantaa isaa keessatti akkamittiin dabarsa kanarratti Lalisaa Alamuu gaazexeessaa Lalisaa Alamuu xalayaa nu barreessee jira. Xalayaa biyya koof jedhu namoonni gara biraallee torban itti aanuuf barreessuu kan barbaaddanii karaa telegiraama keenyaa Duwwaa 9 6365 Duwwaa 5 nu barreessaa isiniin jecha. Nuti gaa xalayaa kana feerree asumaan kan nagaa dhaammannu ta'a. Sagantaa kana qophii kana jechuudha kan isin dursaa turre yookaan isinitti beeksisaa turre Yoonaas Mangashaaf anis Qeel Argawuti. Jala bultii ayyaana irratti argamnee jirra. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana quufaa, ayyaana itti waan isin yaaddan galma isinii ga'u haa ta'u isiniin jecha. Sagantaa haadha maatii xalayaa qabnu kana afeerree gargar baanaa turtiin keessan. Heeyoobii miidiyaa for all AMN FM 96.3 irratti kan darbu kana wajjin haa ta'u isiniin jecha asumaan nagaa dhaammannaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii. Jaallatamoo maatii koo akkam jirtu nagaa keessanii jala bultiin ayyaana akkam harmeen akkuma durii ayyaana kana jaatanuuf ta'e ollaa fi fira nyaachisuuf waliif gadi kaatti abbaanoo hoolaamoo sangaa obboloota kee waliin qalachuuf qophoofte. Torban 8 soomarraa akka turtan quban qaba. Isa hiikuuf baga jala bultii geessan ammoo baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara kanaas nagaan geessanan isiniin jedha. Hunda dura Waaqayyoon koo nagaa isin godhee ayyaanatti isin naannessee kaleessa inni isin jiraachisee har'as inni isin waliin jiru boris inni isin jiraachisuuf hin shakkisiisnee galanni isaaf haa ta'u. Egaa ani Waaqayyoon galatu nagaa kooti. Dhibee yaada keessaniin waxalamuu malee homaa rakkoon qabu. Kanas gaaf tokko isinii waliin deddeebi'ee ayyaanessee dhibee kanarraa akkam fayyuu hin shakku. Amma ayyaana kabajuuf yeroo gaarii dabarsuuf jala bultiirraa akka jirtan yeroon yaadu maal ta'a laata osoon isin bira jiraadhe jedheen garaan koo namoogaa garuu hojii fi fageenyatti hammaatu amma dhufee isin waliin guyyaa akkaan miidhagaa fi gammachuu qabu kana dabarsuu dadhabuu kootti baay'een gadda. Garuu fageenyaan bakka keessan irraa fagoo jiraachuun koo garaa kiyya isin irraa hin fageessine. Waan hundumaa ol yaadaa fi jaalala keessan waliin ta'een jiraadha. Yaadni koo yeroo hunda isin bira jira. Fuuldura mana keenyaa uffata ayyaanaa keessan fuula haadha koo, abbaa koo, obboloota koo, fuula gammachuu olloota keenyaa akka waliif dhimmamtan. Wal jaallattanii fi waliif amanamtan isin biratti yeroo hunduu ayyaana akka ta'e sana yeroon yaadu maal taalaa baallee qabaadhee yoon isin bira ga'ee deebi'u jedheen hawwa garuu seera humaa miti. Hawwiin koo hawwii ta'e nafu yeroon waa'ee keessan yaadu imimmaantu fuula kiyya dhiqa. Takka isin irraa dhalachuun koo hagam akka na gammachiisuu fi uumama biraa godhee akka nuuf lakkaa'u na taasisa. Jaalalaa fi marartee kabajaa fi eenyummaa dhugaa isin qabdan kan amma dhiiga koo keessa jiruuf kanan amma ittiin socho'u isiniif ragaa guddaadha. Qe'ee keenya san isaa jaalalaa fi gammachuun guutuu isa gaafa ayyaanaa harmeen waliif gadi kaattu gosoota nyaataa hunda qopheessuuf harka ishee malee yoo harki namaa biraa hojjete waan mi'aawu kan ittiin fakkaanne isa hollaan qe'ee keenyaa hunduu waamamee afaan wal kaka'a waliin nyaataa dhugaa lafa bariisisu sanan har'a yaadadha. Amma tokko taateewwan ollaa fi mana keenyaa keessumaa isa mana kiristiyaanaa Bataskaana Maaramiitti deemnee lubootaa fi daaqonoota waliin maa'ileetti dhaabbachaa bulluu fi sirna qulqulleessaa yeroon yeedaloo yaadadiin sirna raawwadhu har'a qe'ee sanarraa dallaa Bataskaana miidhagduu fi hawwattuu na guddise sanarraa fagaadhee jiraachuu koo yeroon yaadadhu imimmaan koo abboomuu hin danda'u. Garuu an bu'aa maatii koo fi kan isheeti. Isheetu na guddise, na qajeelche, karaa har'aa isheetu natti agarsiise, jireenya isheetti garaa na barsiiste. Maatiin mana kiristiyaanaa koo fi maatiin koo hundumtuu ija tokkoon urursaa na guddisan. Har'a kana xalayaa kanaan isaan yaadachuu koofiyyuu ani carra qabeessa ta'een of lakkaa'a. Isaan lixa Oromiyaa aanaa Najjoo ganda Giddaa Maaramii jedhamu keessa jiraatu amma magaalaa Finfinneen jira. Nan yaadadha maatiin ganda keenyaa hunduu yeroon barnootaaf yuunivarsiitii Amboo dhaqu kan gatii narraa hin qabne hin jiru. Kaan imimmaaniin kaan qarshii cafaqanii harka kiyya keessa kaa'uun jaalalaan wargamaa na gaggeessaa turan. Anis gatii isaaniin balleessine
bakka isaan itti na hawwaa turan ga'uudhaaf kutannoodhaan hojjechaa as ga'e. Har'as imala sanarran jira. Ayyaana wal waamne waliin dhugaa waliin gammadaa waqtii ayyaanonni hundumtuu dhufan mana ani seenee mana isaanii farsoo fi nyaata nyaannee hin jiru yoon jedhee hin arbeessine. Isaan hunduu maatii kooti. Amma qe'ee keenya san yaadeera. Gubbaa daandii aspaaltii, safara biilaa, safara goolee, safara guduruu, goda tokkoo fi maacaboo, limmuu fi mana hoomuu, baddeessaa fi gubbaa raaguelii, laga gabaa fi laga urruubee, safara barkumee fi qe'ee maatii keenyaa hunda isaa tokkoo tokkoon hammana dura jiru. Dubbii koo irratti ammoo ijoolleen yeroo an bilbilaan isaan dubbisu akkasuma marsaa miidiyaa irratti nu argan waa'ee keenyaaf hojii keenya ilaalaa guddatan akka jiran hin dhaga'a. Isaaniif ammoo dhaamsa tokko dhaamuun barbaada. Xalayaan kun egereef akka maluuf jechuu kooti. Dubbii koo irratti egaa ijoolleen of duratti nu ilaalaa guddachaa jirtaniif dhaamsi kun akka isin qaqqabuun barbaada. Barnoota keessanitti jabaadhaa. Keessumaa waqtii qormaanni ga'aa jiru kanatti ammoo qayyabattanii qabxii gaarii galmeessuun biyyaa fi maatii akkaan isin mararfatu kanaaf bu'aa akka buuftan isiniif dhaama. Maatii koo bakka jirtan maratti fayyaa fi nagaan akka isin golguu abdachaa ani mucaa keessan jaallatamaa gadameessaa dhaqoof hangafaa kanan ture abbaa koo fi ilma dargaggummaasaa kanan ta'e quxisuuwwan koo hundi keessan firoonni koo ganda keenyaa hundi nagaan koo akka isin qaqqabuun abdadha. Mucaa keessan gaazexeessaa Lalisaa Alamuu irraa baga jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos. Mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera inni immoo Kiristoos gooftichaadha.